Oromo first an Oromo sin nor Itoophiyaawii sin moot Itoophiyaawii jechoota Jawaarii fi jechoota Abiyyi. Jawaar qabsoo keenyaaf nafxanyaan gufuudha malee gaaraa miti. Abiyyi burtukaan midhagsaatti bilbilee silkii gurrarratti na cufte. Jawaar hoggansi amantii fi gandaan ummata qoqqoodu hoggansa kasaaraati. Abiyyi intalli Faransaay takka na fuudhinaan jennaan iqqifadhee booye. Jawaar dhaabbolee Oromoo mataa walitti qabuu yoo dadhabne miila walitti hiina. Abiyyi kennaa noobeelii caalaa kennaa dubartoota Itoophiyaa jaalladha. Jawaar diina yeroo kuffifnu gara nuti feenetti malee nurratti akka hin kufne of eeggachuu qabna. Abiyyi nuti biqiltuu dhaabnaan laggeen biyya keenya hunduu guute. Jawaar sobaan walqeequu malee Oromoon waljibbu tokkollee hin jiru. Sobaan walqeequu malee Oromoo waljibbu tokkollee hin jiru. Abiyyi biyya Arabaa deemee amantiin Islaamaa badaa jira ani isin haa barsiisu jedheeni. YouTube irra jira laaluu dandeettan viidiyooleen kunniin ragaa achi keessa laaltanii baasuu dandeettan. Hin jira ka Jawaaris ka Abiyyis. Jawaar bakka diina keenya irraa buqqifne odaa dhaabna malee hadaan diinaa tokko akka hin dhaabbanne of eeggannoo gochuu qabnaa. Abiyyi ana malee eenyuyyuu biyya bulchuu hin danda'u. Yoo bulchees biyyi hin diigamti. Jawaar hin rafnu jennee hin rafne qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Abiyyi mootummaan kiyya nama hin ajjeesu nama hin hidhu. Hidhaa jira ajjeesaa jira. Jawaar OPDO walitti mufanne malee garaan akka walitti hin mufatin haa beekan. Yeroon sun yeroo jalqaba OPDO'n xiqqoo sirraa jirtu san. Abiyyi na amana isin ceesisaa. Jawaar diinni lammata deebi'ee ammas qeerroo Oromoo fi qarree Oromoo gabroomsuuf yaadu abjuu hiika hin qabne abjootaa jira beekaa. Abiyyi iskoortiin biyya Jawaar fa'aatti maal akka jedhamu hin beekne yeroo sanii. Jawaar I am Oromo first an jalqabni kiyya Oromoodha. Abiyyi niitii ufiitii walloluu caalaa biyya guutuu walloluu wayyaa. Yaa Rabbi. Jawaar qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo murannoon godhan gootaa fi hayyuu diina wajjin ture hunda bobaa diinaa jalaa baasee gara ofiitti deebisee. Yes, dhugaadha. Abiyyi akka Afrikaatti namni akka kiyyaa deeggartoota qabu hin jiru. Jawaar biyya san keessaa iyyuu qaba amma biyyi deeggartoota biyya alaa dhiisi. Jawaar akkuma lammaaf duraan mormi san Abiyyiinis ni morma. Akkuma lammaaf duraan morme Abiyyiinis ni mormaafis. Garuu gaafa Abiyyi waan gaarii hojjete jalqaba irratti kan deeggaru anaa. Abiyyi biqiltuu biliyoona mootummaan Ameerikaatu dhaabuu hin danda'u. Jawaar dhakaa diinni nutti darbu dallaa fi OMN ijaarra. Dhakaa firri nu darbuun ammoo gidaara manaa fi biyya ittiin ijaarraa. Abiyyi biqiltuun ani dhaabu abaaboon ani dhaabu Dubaayii fi Las Vegas keessa iyyuu hin jiru. Jawaar quba nutti qabuu miti qabsoo Oromootiif jecha
quba nutti qabuu miti qabsoo oromootiif jecha rasaasa matatti yoo na qaban ijaan libsadhu koflaan du'aa. Abiyyi ijoollummaa kiyyarraa jalqabee haati tiyya buna biti jettee yeroo gara suuqiitti na ergitu makiinaa kaafadhee yaadaan jedhaa deemaa. Jawaar nuti gabrummaa hiddaan buqqifna jennee bilisummaa ilmaan dhaalchifna jennee. Abiyyi suufii fi salafiyyaan akka maskiida tokkotti salaatan ergaan dhufee tahee. Jawaar beekumsaa fi dandeettii qabnuun saba kanaaf halkanii fi guyyaa hojjannee diinni nu tuffachaa ture hunduu fakkeenya nu godhatee waan hundaan likkenda oromoochuu akka jedham barbaadaa jedha ni goonaa akkas. Abiyyi ajjeesuun moo'amuudhaa. Ajjeesuun moo'amuudhaa garuu ajjeesaa jira. Jawaal mallas oromoo biyyeetti makeera jedheetiin shakkii tokko malee du'e. Osoo du'aa ka'ee bakka nuti amma geenye kana gahe akka amma nu itti jirruu fi gaafa nuti bilisoomne kana osoo deebi'ee ka argu taate rifatee lammaffaa du'aa. Isinii galee mallas oromoo biyyeetti laaqeera jedhee biyyeetti makee jira jedhee qalbii takkaan du'e. Osoo bakka nuti amma geenne kana tokkummaa nuti qabnuu fi jajjabina oromoon qabu kana deebi'ee lammaffaa ka argu ta'ee ammas rifatee du'aa. Hay Jawaar. Abiyyi haati tiyya umrii kiyya waggaa 7tti mootii yookaan nugusa akka ta'u natti himtee. Jawaar wayyaaneen tun oromoo jilchuuf yaaddee akkanatti dhiiga jiigsitii. Akka dhiigni jiguun dhiigni danfaa deemaa. Abiyyi bashaashatti ijoolleen hiriyoota kiyyaa akka ani piraayim ministeera Itoophiyaa ta'u guyyatti yoo xiqqaate yeroo lamanatti himanii. Yaa rabbii kiyyaa xiqqeenna isaatiin irra isin deebi'a dhaggeeffadhaa. Abiyyi jedha bashaashatti ijoolleen hiriyoota kiyyaa ijoollummaa kiyyaanii akka ani piraayim ministeera Itoophiyaa ta'u guyyatti yoo xiqqaate yeroo lamanatti himanii. Jawaar mootummaan tokko gaafa qawwee gara ummataatti dhukaase harkuma ofiitiin kufaatii ofirratti daran saffisiisaa jira beekaa. Abiyyi ani wayita baradhu ka ani yaadu akkamiin nugusa tahaa qofa yaadaa. Jawaar abaa'oo fi wobootu na guddisee garaa abaa'oo fi woboo ittiin jibbuun hin qabaadhu. Abiyyi duraan ijoollummaa kiyyaan gurbaa tokkoon sakuriitii kiyya taata jedheenii ammallee sakuriitii kiyyaa. Abiyyi yaa abiyyitu jedhe xiqqeenya kiyyaanii mucaa hiriyyaa kiyyaa tokkoonii sakuriitii kiyya taata jedheeni ammallee sakuriitii kiyya. Jawaar qabsaa'onni gameeyyiin kaleessa kabaja nutti horuuf hardhaaf bara qabsaa'onni gameeyyiin kaleessa kabaja hardhaatiif bara hamaa duraanii san keessa dukkanatti ija diinaa dura dhaabbachaa turan hundi isaaniitiifuu kabaja isaaniif malaa. Abiyyi xiqqeenna kiyyarraa nama wajjin patoo hin ka'uu yoo patoo ka'e nugusa akka ta'u waan beekuuf yeroo biraa ittiin na tuffatanii akka nugusa ta'u waan beekuuf patoo nama wajjin hin ka'u jechuudha. Jawaar reeffa qeerroo oromiyaa boolla guuteetu minisootaa keessatti galma kana guutee. Gaafa abiyyi minisootaa dhaqee jecha kana jedhe yaa abiyyiin bira dhaabbate reeffa qeerroo boolla guuteetu galma kana guutee jedhe akka isin galma kanatti walgeettan ka godhe reeffa qeerroo oromiyaa keessatti boolla guuteetti. Abiyyi qarshiin haaraa amma baate hin qabnu garuu ammoo asitti fatoo ka'uu hin dandeettanii jedhe. Jawaar
alaabaa akkanatti ittiin miidhagdanii qabattanii ittiin bareeddan tana qeerrootu itti awwaalamee. Abiy ani Wallagga deemee yoon du'e Oromoon wal nyaata wal fixaa. Jawaar lafti teenya jiituudha diinatu irraa nyaataa ilmaan keenya garuu qurxummiitu nyaataa haa jedhe. Dhugaa rabbii baay'ee garaagarummaa namaa madaaltee garaagarummaa jara lamaan kana jidduu jiru haasawuma isaanii irraayyuu yoo laaltu haasawuma isaanii ergama isaan ummataaf qabaniif yaadama isaan mataa isaanii keessaa qaban yoo laaltu Abiyyi fi Jawaariin wanti walitti fidu tokkollee hin jiraatu. Tokko jechoota isaanii keessa I am Oromo first an Oromoodha. Sin moot Itoophiyaawii sin noor Itoophiyaawii laalme. Abiy Jawaar qabsoo teenyaaf nafxanyaan gufuudha malee gaaraa miti. Jawaar burtukaan miidhagsaatti bilbilee silkii gurrarra na cuftee Piraayim Ministeera baruu fi biyya bulchuu jira. Hin fakkaatamu maali wanni akkasii jecha fokkataa jecha laal namarraan bareene jechuudha. Burtukaan miidhagsaatti bilbilee filannoon achi haa dheeratuuf itti bilbilee jennaani silkii gurrarra na cuftee kijibaa gana gahu. Jawaar hoggansi amantii fi lagaan Oromoo qoqqoode hoggansa kasaaraatii beekaa. Dhugaadha. Abiy intalli Faransaay takka na fuudhinaan jennaan hiqqifadhee boo'ee. Jawaar dhaabbolee Oromoo mataa walitti qabu yoo dadhabnee miila walitti hiinaa. Abiy kennaa noobeelii addunyaan naa kennite caalaa kennaa dubartiin Itoophiyaa naa kennitu caalaa jaalladhaa. Jawaar diina yeroo kuffiif nu gara nuti feenetti malee nurratti akka hin kufne haalaan ofirraa eeguu feesisaa. Abiy nuti biqiltuu dhaabnaan laggeen Itoophiyaa keessa jiran hunduu guutee baruu fi biqiltuun hin qabanne amma reef dhaabattee biqiltuun rooba harkiftuun geenne bakka rooba harkistu nuti biqiltuu dhaabnaan yoon sobe viidiyoolee kanneen yuutuubii keessa seenaati dhaggeeffadhaa mee rabbi sodaadhaati. Haasaa kanni kun hundi ka Jawaaris yoo nama agammaatitti Jawaaris Abiyyis hordofaa jirtan taate hin beeytaniyyuu. Yookaan ammoo mee deemaati seenaa yuutuubii seenaati haasaa isaa ka inni haase yeroo inni miidiyaa irratti haasumee dhaggeeffadhaame. Abiy nuti biqiltuu dhaabnaan laggeen Itoophiyaa hunduu guutee. Jawaar sobaa walqeeqa malee Oromoon garaadhaan wal jibbu tokkoyyuu hin jiru. Dhugaadha waliin jibbitan dhugaa rabbi akka wal jaalatan hin beekne. Abiy biyya Arabaa deemee amantiin Islaamaa badaa jira ani isin barsiisuu danda'a jedhee gaafadhee. Sheekota erguu feedamoo ofii barsiisuu edalaata. Jawaar bakka diinni irraa buqqa'e san irratti odaa Oromoo malee hadaan diinaa tokko akka hin dhaabbanne of eeggannoo guddaa godhuu qabnaa. Yes. Abiy ana malee eenyuyyuu biyya bulchuu hin danda'u yoo biyya bulches biyyi hin baddin diigamtii. Jawaar ol'aantummaa ilmaan alagaadhaa qilleensa Oromiyaa irratti qaban caphee. Abiy anaa fi lammaa kan adda nu baasu du'a qofaa. Anaaf lammaa kan adda nu baasu Abiy jedhee anaaf lammaa kan adda nu baasu du'a qofaa. Jawaar hin rafnu jennee hin rafne qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsinee. Abiy mootummaan kiyya nama hin hidhu nama hin ajjeesu. Maasafa rabbii jedhe namtichi kun maalummaaf akkana kijiba inni. Jawaar Oppiidiyoon walitti mufanne malee garaan akka addaan nu hin citin haa beekanii jedhe. Yeroo oppiidiyoon xiqqoo isii lammaan fa'aa xayyibaan fa'aa xiqqoo isii jijjiirama akkan agarsiisan san jechuudha. Abiy
na amana isin ceesisaa akkami kijiba namtichi Jawaar diinni lammata qeerroo Oromoo fi qarree diinni lammata qeerroof qarree Oromoo gabroomsuuf yaade abjuu hiika wayiitu hin qabne abjoote jechuu beekaa Abiyyi iskoortiin biyya Jawaar fa'aatti maal akka ta'e naan galee jedhe Jawaar I am Oromo first jalqabni koo Oromoodha an Oromoodha jalqaba an Oromoodha Abiyyi niitii ofiitiin wal dhabuu caalaa biyya guutuu wal dhabuu wayyaa niitii ofiitiin wal dhabuu caalaa biyya guutuudhaan wal dhabuu wayyaa siizinnaashii wal dhabuu caalaa biyyaa wal dhabuu wayyaa intala rifeensi irra hin jirre ta uffanni isiin godhattu gadi hin geenne ta fuula yoo callisne wayya amma kana malee niitii ofiitiin wal dhabuu caalaa biyya guutuu wal dhabuu wayya yaadadhaa Abiyyi jedhe ni yaadattan hundi keessan ni yaadattan Jawaar qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo murannoon godhan gootaa fi hayyuu diina wajjin ture hunda bobaa diinaa jalaa baasee qabsoo Oromootti makee jedhe dhugaadha Abiyyi akka Afrikaatti namni akka kiyyaa deeggartoota baay'ee qabu hin jiru dhiyoo kana jedhe yaadadha yaa akka Afrikaatti namni akka kiyyaa deeggartoota hedduu qabu hin jiru way kijibaa Jawaar akkuma lammaaf duraan mormaa ture Abiyyiifis nan morma akkuma lammaa qeeqaa ture Jawaaris nan qeeqaa gaafa isaan waan gaarii hojjetanii gaafa Abiyyis waan gaarii hojjete dursee kan deeggaru anaa yes Abiyyi biqiltuun biiliyoona mootummaan Ameerikaatuu dhaabuu hin danda'u ani kana osoo Doonaald Tiraamp osoo si dhagaye akkasii beekaa silaa biqiltuu biiliyoona mootummaan Ameerikaatuu dhaabuu hin danda'u Jawaar dhakaa diinni nutti darbuun dallaa fi OMN ijaarraa dhakaa firri nutti darbuun ammoo gidiraa manaa fi biyya ijaarraanii Abiyyi biqiltuun ani dhaabu Dubaayii fi Las Vegas biqiltuu fi abaaboon ani dhaabu Dubaayii fi Las Vegas keessa iyyuu hin jirtu warri Las Vegas jirtanillee biqiltuu dhaabaa jiru laala warri Dubaay jirtanillee biqiltuu Abiyyi dhaabaa jiru laalaati biqiltuu Dubaay jirtullee adda baasa abaaboo fi biqiltuullee adda baasaati laalaati Dubaay ta jirtu caalamoota amma Abiyyi dhaabaa jirtu way Abiyyi ima soba namtichi kun Jawaar qubanutti qabuu miti qabsoo Oromootiif jecha qawweellee yoonatti qaban ijaan libsadhuu koflaan du'aa dhugaadha Abiyyi ijoollummaa kiyyaan haati tiyya buna biti jettee yeroo na ergitu yaadaan makiinaa kaasee jedhaa suuqii deemaa namni agana yaada xiqqaatu hin jiru namtichi kun jalqabumayyuu akkamittiin bakka kana dhufe na ajaa'iba Jawaar nuti gabrummaa heddaan buqqifna jennee bilisummaa ilmaan keenya dhaalchifna jennee yes Jawaar Abiyyi suufii fi salafiyyaa akka walitti dhufanii maskiita tokkos keessatti salaatan ka godhe anaa abadabbo maskiidallee seene ammoo Jawaar beekumsaaf dandeettii qabnuun sabaaf halkanii guyyaa hojjannee diinni nu tuffataa ture hunduu fakkeenya nu godhatee waan hundaan likkinda Oromoochuu
jedhanii akka dubbatan ni goonaa. Akka namni fageessee itti yaadu laal. Akka namni itti fageessee itti yaadu laal. Akka ilmaan Oromoo kana mataa inni itti ol qabachiisu yaadu laal. Abiy ajjeesuun moo'amuudha. Ajjeesaa jira. Maa soba namichi kun? Jawaar mallas jedheetiin shakkiidhaan maletti du'e. Osoo du'aa ka'ee bakka amma Oromoon gahe kanaa fi Oromoo akkanatti jabaate kana argee mallas osoo lammaffaa deebi'ee du'aa ka'ee Oromoo akkana jabaatee tokkummaa qabu kana argee rifatee ammallee lammaffaa du'aa. Wayjawee. Abiy haati tiyya umrii kiyya waggaa 7 mootii yookiin nugusa akka ta'u natti himtee. Jawaar wayyaaneen tun Oromoo jilbiiffachiisuuf yaaddee halkaniif guyyaa dhiiga dhangalaaftii akka dhiigni jiguun garuu dhiigni daran danfaa jira. Abiy bashaashatti ijoolleen hiriyoota kiyyaa akka ani piraayim ministeera Itoophiyaa ta'u yoo xiqqaate guyyatti yeroo 2 natti himu. Jawaar mootummaan tokko gaafa qawwee gara ummataatti dhukaase harkuma ufiitiin kufaatii ofii daran ufitti saffisiisaa jira. Dhugaadha. Abiy ani wayita baradhu ka ani yaadu akkamiin nugusa tahaa qofaa gowwa. Jawaar abaa'oo fi wobotu na guddisee garaa yookiin laphee abaa'oo ittiin jibbu hin qabaadhu. Abiy ijoollummaa kiyyaan duraaniin sakuriitii kiyya taate gurbaan an jedheen har'allee sakuriitii kiyyaa wanti xiqqoo bar miidiyaarra taa'ee haasaa bar. Jawaar qabsaa'onni gameeyyiin kaleessa kabaja nutti horaniif har'aan tana kabajatu isaanii malaa. Dhugaadha. Abiy xiqqeenna kiyyarraa nama wajjiin patoo hin ka'uu nugusa tahuu waan heduuf namni gizee san ittiin qeeqaa jedhee waan yaaduuf jedhe. Jawaar reeffa qeerroo Oromiyaa boolla guutetu Minisootatti har'a galma kana guutee jedhe gaafa Abiyyii fi Lammaa fa'aan Ameerikaa Minisootatti gaafa wal argan ni yaadattu. Jawaar alaabaa akkanatti Abiyyi qarshii haaraa amma baatee hin qabnuu patoo ka'uu dandeettu. Jawaar alaabaa akkanatti miidhagdanii mul'ifattan tana qeerrootu itti awwaalamee. Abiy ani yoon deemee Wallaggatti du'e Oromoo walin dhiisu wal fixaa gandaa wal balleessaa akka inni gandummaa yaadu laal. Wallagga duute Harargeen si ajjeefte Jimma si ajjeefte gootummaa isaa laal gaafa sanii Oromoon ka harka dha'uuf malee Oromoo wal fixu tokko illee hin jiru. Oromoo saniif harka dha'a malee. Jawaar lafti keenya jiituudha diinatu irraa nyaataa ilmaan keenya ammoo qurxummiitu isaan nyaataa. Lafti keenya jiituudha diinatu irraa nyaata alagatu irraa nyaata ilmaan keenya garuu qurxummiitu nyaataa baharatti deemanii qurxummiin isaan nyaataa jedha. Soo kana fakkaata jechoonni hagammaa isinii dubbise warroonni amma dhuftan hin beeku ka jalqaba raana hordofaa jirtanii jechoonni hagammaa isinii dubbise jechoota Abiyyii fi Jawaar hagammaa jedhanii ka keessaa hafe illee jiraachuu danda'a yoo qabaattan ka irraa hafe yoo qabaattan keessaa naa erguu dandeettanii hagammaa barreeffadhe isinii dubbise ka Abiyyis ka Jawaaris waan isin jala dabre yeroo anama viidiyoo kanarraa bahe duuba deebitanii hunda dhaggeeffachuu dandeettanii biraatii walitti deebina. Fayyaa naataa hedduu isin galateeffadha isin jaaladha fayyaa argadha nagaatti.